hinjirus gara laafoo dhimma keenya haasa'uudhaaf kaka'umsa akka taateef gara laafoon ofillee dubbate rakkoo jidduu teennaa immoo osoo atitti himne inni haasa'u rakkoo xiyyaa fi ta'e jaarsa biyya kanatti jirutu nu ilaaluu dhiise moo nama nu dide moo miidiyaa hawaasa irratti naa araarame jettee gara laafoo biraan gaatte kanuma qofa nu deebisi waa'ee biyyaaf keetti bira tafe. Mufraawalsi dubbat gara laafoo Naam. dubbadhu mufraawal maa jallis dubbadhu hin dhaga'amu. Halo. Ajaa'iba. Ati beekii raawwadhu. Jala soomii ulfaadhu kabajame gaarii kiyya dubbattee fi yaamaa kiyya dubbatteef illee ulfaadhu siin jala jalqaba irratti lammaffaa irratti dubbii xiyyaa fi ta'isii kan asitti miidiyaa hawaasa irra fidee akka namaa kabajaan jalaan naanaa softe dhimma isiin sitti himatterraa kan hafe dhimma biraa haasa'uu fi keessoo kenna hamaa fi gaariin jiraachuuf hin hubatin kana gochuuf faca'uuf akkasii godhe isii moo isii miti. Akka rabbii dachii fi samii si uume si gaafadha ajandaa kana osoo isii sitti himne tokkoffaa akkamitti barte lammaffaa immoo isiin maalirraa kaatee sitti himachuu dandeesse atiif isiin eessatti wal beektan maalinni wanni uummata hunda keessatti filachuu dandeesseef kana qofa naa deebisa obbolummaatti akka ilma arsee tokkootti akka ilma muslimaa tokkootti. Ayyee bareeda. Gaafii kee bareedaadha. Gaafii kee si deebisuun duratti koomanteelee dakaadha kana gochiisa gabaabduu kenneef bira kutuu barbaada. Tokkoffaa irratti namoonni reedis mufraawal jaalatanii arraba waan adda addaa waan hundaa mana kiyyatti osoo godhatanii bareedaadha. Asitti dhugaa jechuu horuu barbaadan naamusa osoo qabaatanii gaariidha. Okay. Okay. Reedi na gaafachuu keetiif galatoomii. Calqaba irratti sillee keessa dubbisee jira. Akka nama wal beekanittis akka ilmaatiittis akka oromootittis kabajaan siinaasee jira. Gaaffiinis gaafa dhanii beektaa na deebiseerta. Achi boodan na rabsine waan tokko siin jenne gabaabumatti sodaadhaa bira dhiifama jedhee kawaa keetii kan maxxanee gara mufraawal ta'a. Ani nama tokko faayidaaf yookaan immoo basi deebisa naa deebisee ati naa deebisnaan akkasumatti fudhadhee dhiisee bira kutee siin bira jira. Okay? Akkasumatti fudhadhee okay rabbiin isin yaa tolchuu jedhee bira kutee sittis deebiin deebisne sillee mormanii jaalattoota. Okay? Kanaan alatti ani gara laafoon akka namoota biroo faayidaaf sodaaf kabajaaf zaranaa kennaniif jedhee waan mufraawal naan jedhanis waan sin jettis dabalee hin himu mufraawal isa jala jirta. Ana mufraawal kana dura lakkoofsa siin qabu waliin dubbisnu foo walirraa ni qabna. Okay? Haa ta'u garuu dhiyeenya kanaan ga'u dhabdan katsaraa ta'ee dhuftee yaa'u taatee kun illee hin gubannee jira na dubbisee na dubbisnaan akkuma ilma Oromoo tokko natti himattee anillee gara miidiyaa hin dhufne calqaba irratti mufraawal gaafii yeroo sitti himattu kana waan ati uummata hubachiisaa deemtu yeroo sitti himattu kana naasaa xiliidhamu na'aansidhamu maaltu miidiyaa akka fiduuf dirqama ta'e laalamoonni wal hubachiisuu qabna naafsi rakkoo walirraa qabu nan beeka garuu haqa uummanni baruu qabu isii miidiyaa irratti ilaa wallaahi abrii borganiseeruudhaaf deemu gara laafoo ati du'uuf deemte ilma namaa miidiyaa irratti asnaabaa siin jettee siin ati dirqama kee dirqama oromummaa dirqama dubartii waan taateef baatu dhufte moo lakkii waa'ee ilmaan keessan kun naquuqee yookaan waa'ee isii naquuqee jennaan dirqama ajandaa waliin dubbachuu qabatee murteeffata jedhama. No, karaa fura dimbira deemta kana nama nagaa bakka siin ibsa jechuun
Hakan barbada. Ani yo ati ha dabalat rabbi kabajawan gafata kabajawan gafata wan ballesin ani gafate baca jira. Gafat jalan dengan kabajawan mana mesti kan choice ini. Gara biya wala rajul Islam baby atrabbi saadi le fadra atrabbi nanjette fi taro se nagara manati saudi tinje kudanda atrabbi nanjette fi duga jettu dabse ni mun nanjette batte duga dabse duga ratti dema undai dema um fira jiro gal kabana dubbistu rabbi nan kuma gara media bat nafidi nanjenne okay kakak gara labo na da fadel kaka kutti ma fi ready ga ka ja ko dubbistu ready asa mudda minna dage fata den Allah da amara ko ka bana dage fata den dubbi da kici ga ka ja ko dubbistu akwana ko kana boda da siga ko den moden ne kana da okay isini mo akana jettani wala ge fatu mo yarawte garumo mal imira ko ke sanjuro dubartii kee lakun yeroo baay'ee fi obboleessa dhiira himattanii badina akkasii jiraate immoo gumaa keessan xumurachuu qabda malee nama biraa ga'uu hin qabdanii. Okay? Kanaan alatti asirra deemu mukuraa'u kanaan alatti asli saahiba isaatii wajji nyaatanii dhuganii wajji deemanii saabummaa miti faamilii. Bilbilina mukuraa'u bilbilina jechuun isinii miti warra faayidaa argadhuyyuu kabajee jiran tarree. أنا كلام إني متاسس بالانتكاء لكن إني حبيبي يعني لقي أما تميجا كذا فايدة رابر بعد لقي فدو ليدنا لقي فدو فايدة جيفتر رابر كذا يمين كذا نعم رودي سيتي نو كنا هو كسيتي نكتة نلقي فدو ذات الفراو لنا أصلي سايبا يساتي وجه قدتني وعود الجدة برسني ليش أستني ماتنا توك لما فا شير رياض نما كبزاتي نما زالالاتي مالف أيقاني إسارتي نماتنا أكامت دبيكون أسجودان دا ريدين أكادا نانزليان جنان أسلين أول كدتي غدي كدتي دبتي دبي شير رياضين إتدوبيسي بلبلا أنا ساوند الزرابيبي أنا كبيا سنبوتمي إيمون مسنجر كيسنبول nama media kana tuan sera gaudi sanda tu jana jenuyu voice imale boto bismar kana jana jemabate okay anna lesin dubbisina jade gafanna nini sera dille dubbise jira okay garumo bilbil era kasu dide yenan zadan kabatama sound jira honda si aga nama bro dinar busi si aga rakobi okay da so da ke kana akana haye maal isin gargaara maal barbaadda maal feetanii jedheen yoo akka xalataa jina jechuuf hooseenetti deebi'ate maal feetanii hanzannaan inni amma awwaan biroon barbaadu hawaasni oromoo na gargaaree sadii gargara manis deema hawaasni oromoo na gargaaree akka gara biyyaa galu eegee mootii dhabe eegaa waa hunda dhabe barbaadnaa naan jedhan obboleessatti akkana kun yoo jala jiraate iluu biroo Sila foto kebarefat di, dagefat, karena la foto kebarefat dari dulu. Apa deh? Anda, kerja di mana? Saya tidak berada, saya juga tidak berada. Itu tuh. Jadi, jadi lewat kita begini. Saya tidak berada, siapa semua itu berada. Okay. Kana boda abi disirana lagi fata malah sih ceknya nih kota sini silent way warna mana lagi itu kuliah mana boda fadlan anna kana boda fude jole kakali warra kabaga qabu warra borille nu gargara jede abdaddu namota gaggari fude la cosa che ne io ho bisogno di mi farò lelle Jala le dubbise jira warra dubbise jirani esan gruppi ne dubbisu dalle tagala su dubbise teni okay sana boda ya kana gode bodi suda
deebi'anii ummi firaa waa jala jirani. Namni nagalaa dubbate namni muraasa siilib bisinaan jedhanii naan deebinee naan jedhan. Kana irratti daranaa galala fuudhee xiyyeeffannoo waliin nagaafa dubartiin takka rakkoo adda addaa himattu isin hundi keessanuu keessattuu warri faayidaa garagaraatiif itti hiitan dantaa akkasillee hin qabu. Kana taa'uu qabatan gaafsiin deebitee gaafa isin akkasitti boottuu rakkoo ofii himattuu waan isa dhaga'u isin himattuu akka nama tokkotti garaan nyaatte okay? Kana booda wanni isinii goonu maali? Itti deebi'ee ammas anumaas ni gochuu hin danda'u. Miidiyaa makararraa osoo ol bahee dubbadhee ijoolleen nama arrabsuu deemu nama xiqqeessu deemutti akkasitti na fudhatti malee akka waan gaarii tokko fudhattee hin deemtu maal isinii godha? Jedhee itti deebi'ee gaafataan ture. Okay? Ani jennaan sana booda jechuudha. Hiika sobaa kanatti gara miidiyaatti dhufnee akka dubbannu na gaafatan. Okay? Namoonni akkasaan gargaaru. Okay? Kana booda kalees gaddas voisin dubbisaa tura guyyaa tokko bilbilaan guyyaa tokko moo lama qofa haasofne to'aa simon guyyaa tokko akkas deeqaa muraasa sanuu. Okay? Hundi isaa saawunis jira. Akka itti mijoomnatti himanii kana booda ani kana aarsiif ka baay'inatti dhagamee gara miidiyaa dhufe isin gara miidiyaa naa dhufuuf dhufanii osoo hin taane dhugaa rabbii gara miidiyaaf namni naa dubbatu osoo hin taane kan na aarsee san caalaa na fidee haqa rabbii kan rabbis keessi kiyya sarbu hinaaffaa guddoo kanatti uume gaafa ati si duunaa qabattee fataa gootee miidiyaa biratti deemtuun akka asittis akka isin intalateen taasii taatettis akka waa hundaatittu garaa kee bataame na gubate. Okay? Sababa sanarraa kan ka'e erga haatillee barbaadde laazim wanni kun gara miidiyaa dhufuu qaba. Namni dubbataa hin jiru namni nama beekamtii qabu malee nama laafaa kana jedhan dubbatu jedhee qabadhee gara miidiyaa dhufe. Sababa gara miidiyaa dhufeef garuu har'a namoonni baay'een dubbii kana keessan laaluuf dubbii kun akka dubbatamneef dubbataa jiran. So an kanumaaf malee mifiraal waan haa gootuuf yookaan ati waan haa gootuuf waan akkas yaadatiin. Galatoo. Amma asirratti yaada bal'aa naa kennite as keessatti anis uummannis atis waan hubattu baay'ee jira. Wanti kaka'umsa sii godhe tokkoffaa gargaarsa lammaffaa isillee si gaafattee waan turteef lammaffaa sadaffaa mootu wanti argitee irraa atillee miira kee to'atu waan hin dandeenyeef goote hayyee galatoo. Gizee amma akkatti akka biyya nagalchitan barbaadee maal jettu kana ani sii mallaqa na gaafattee nagalchi jettee didimoo rakkattee isii gargaaruu didimoo. Daartee isii daaruu deemu erga adda baane jiru namoonni tokko qabdu gisee hojii jiru osoo hin taane erga adda baane ana gargaarsa irraa kute moo isii gargaarsuma kiyya kanaa fedhuu dhiistee darbattee jaarsas namas seera cabsitee deemte ka jedhu maa hin gaafatin si gaafachaa jira namni sii miti ati ilma namaa erga taate barna ilmi namaa kan namaa fuudhuu qofa osoo hin taane asitti deebisee maaf kana goote jedhaani. Okay. Karaa sii deebisa rakkoo miti gaafilee akka na gaafattu an sii deebisa. Jechuun jettee jirtas gaafataa malee bakka hin buutee sii deebisa deebaran. Sii deebisa jechuun gaafii akka na gaafatte sii deebisa malee bakka si bu'ee haasaa sii hin jenne. Hin gaafatne sababni hin gaafatiniifi namni kennaa namni dhiiraa akkuma Oromootittu gaafa haadha takka addaan ba'u isii miidhuu malee isii tajaajilu aadaa hawaasa keenyaa keessatti bal'inaan waan hin arginiif reediin immoo waan akkasiin godhadhee yaadee hin gaafanne. Ani adda baanee oolmaa ilmi namaa namaa oolee fuudhee maali nyaannaa kaleessaa sana ilmoo mi'uut godhu garanaa koo nama keessi jedhaa mi'uut godha agite wajji nyaannaa kaleessaa san bira darbee namummaanis waan jiruuf Jaarsummaa namaatu gara suuta isaa gidee qabalee ganda keessatti carraa eegee naa godha. Inni galee waan baay'eetu jira jechuudha. Kana keessatti wanti hubatuu qabda nama maalinni jidduu keenya kanatti hubannaan tokko osoo hin jiraatin wal hubachuu wal dhageeffatuun osoo hin jiraatin miira keenya qofa ibsatutu mul'ataa jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani nama hamataa hin jiru isinlee yoo taate jalli seensisallee dubbachuu danda'an ofumaa buutte. Yoo barbaadde reediin lakki waan kana godhee fi akkana godhee didee haa jettu gaafa walwalaa hin fudha yoo fi dharaan irra keessee hin fudhadha. Reediin na gargaaru reediin akkas naa gochuu dide cubbuu narra ta'e gihii natti godhe
jettee yoo isin afaan kilmaa ofii irraa dubbatte yoo ani hin godhine summa billaa lagiin isin irraa fudha wallahi rabbi geessa. An kabajaa si deemsa dha community warra ducaraa kenni. Ani beekta warra isin warra kaayiroo kana baay'ee si sodaadha beekta piraantiin keessani waan qiyaamaan ta'e natti wadalumaan dhiiftani. Dhageeffadhu kaasina dhageeffadhu. Ani baay'ee shakkaan ture wanni hanga ammaa dubbachuu dhabeefis wanni uzilee keessatti gadi qabadhes jarri kuni jara ta'uu miti yuutuubii shakkalataa waan ta'eef ani immoo akka arraba dheeradhu hin beekanii jarri kuni waa galagachuu deemanii shakkeen ture dhugaa yoositti hime tarabbis keessi kiyyas wanni hunduu argu eeggadda jennee carashaan gubadhe maaliif gaafa intala akkas fuutee qilleensi keessa walaawwaltu likkii akka haati firaa'ol obboleetiif yookaan haadhatii taate akkatti natti dhaga'ame tokko kana lammaffaa immoo ani mubaarakin walloleef osoo hin taane akkuma miidiyaa irratti bahee dubbadheessanii ani ibsiduun amtiisidha waliin taphannaa waliin geemii taphannaa arraba tokko irraa qabnu gaafa mubaarakin akka barbaadetti arrabses guyyaa takka dhuftee biroo kiyyaammaa akkana jettee waan hamtuu akkanarraan kenna nama tokko arrabsuu dhawaa hin taane irraan kaa'u laal dhugaa sitti maal okee garuu akka ilma oromootiif walubachiisaa deemuun gaariidha. Anaafsi ergamaa tokko hin jiraanne haasaan maallattee irratti waan takka dhagaye. Dhimmi anaa fi Ummu Firaa'ol hiikuu gidduu keessatti sababa ta'e tokkoon hin jiru. Fiidinaati jettus miti, Mubaarakee jettus miti. Wanti kun waan isaanii ala ta'amedha. Rabbii fi ilaahii ka argu isin seentee akkasii sababni kana haa jettu. Wallaahi wabillahi kana sodaadheetiin keessatti ilma namaatiin faamtaa ilma namaatiin saddeeta jedheeti. Keessoo iccitii maatiin immoo akkana jedhee namni waan danaa ta'a. Anamma oduu haga beekin arrabsuun inshaallah. Immoo siiduna yookaan mubaaraka kana godhee hin sodaadu. Amireebii bakka sanii waan feeneef keessi yana hinaafee gubadhee dubbadhee haqas boolis taananiin reebii bakka inni jiru kan hin jaaladhuunillee hin deeggaruunillee dhaabamee morma kiyya addaan fudhan malee inni immoo fedhe gochuu danda'a ani fudhadhullee. Kanaafin dubbadhe biroo biyya malee ani bulchuu hin danda'u. Okay? Yaa. Ani bulchuu hin danda'u. Amma wanti jechuu barbaada. Wanti ati miira sitti dhaga'anii yeroo ibsattu kana anaa fi isii gidduutti keeri facaa deemama. Hammeenya facaa deema hin beekta. Anaa fi isin ilmoo walirraa qabna. Namni yoo waan biraatti wal arguu dadhabe sababa ilmoo wal arga. Hammeenya facaa deemu gaarii facaa deemu ilmoo danda'u ilma dhiiratiin ilma namaatiin. Baay'ee akka ilaalcha kiyyaatitti miira sitti dhaga'anii akka jala deemuun anan nan beeka wala kiyya hin jarjaru nama arrabsuulleedha respect nama godha oduu nama biraa damma kiyyee qabala deemuudhaa gaafate xixiqqeessee adillee kun arrabsu nyana arrabsine gala gootu garuu akka dibannootitti siiqaa jira namni takka yoo makaa wayiitiif nama mee illee anallee jaalate yookaan isin sanuu jaalate yoo wayii keessatti lafa qaban maali jedhu ilmoo walirraa qabu ilmoo kanaaf akka wal argame irraa banamee cufe jettee tilmaamuu danda'u qaba. Hanqina tokko himaadha. Ani bakkara yaadee jira laafee bakkara yaadee jira waa'ee ilmoo kana maybe namoota baay'ee qoosaa ta'uu danda'a. Kana yeroo baay'ee kufiilaa ijoollee kana agartuu maashaallah naan jedhamu maashaallah kufiilaa mana madaan itti hin baranne. Ani kufiilaa ka baradhee mana haadha kiyyaatitti ilmoo nagaa qaalii taatu haadha kiyyaa irraa hin beeka kiyyaa miti jechuudha. Okay? Sabab isas ilmu mala kateen beeka bakka kana sirriitti yaadee jira. Inni dubbadhee ture. Kun Ummu Firaa'ol ajala jirti. Ilmoo tiyyaallee wal na agarsiisan jedhan ilmoo matiyyaa osoo argadhe fakkeenyaaf mana Mubaarak ta'e mana asii ta'e hin beeku gaafa qophii wayii jiru dhuftee achitti si agartee daa'imni achi hin jiru sababa daa'ima kan soquutiin deemtee orduu bikka taatiin beeke ta'a karaa irratti rakkoo walitti uumamte wayii jira natti fakkaata. Wanti sun immoo ilmoo isii akka argaa hin jiran natti mul'ise. So ilmoon dubartiin bakka ilmoo ofii argaa hin jiran asirraa jira jira yoo kujibee gara laafaan itti jira jiru qophii dhiisee takka hin beeku. Waa'ee wallaluu karaa irratti rakkoo uumamu dhugaadha. Sun immoo waa'ee ilmoo argisiisuu dhabuutiin waa'ee ilmoo argisiisuu dhabuutiin kun qabatu hin danaa jiru amma iccitii mana dhiyaa haasa'uu hin barbaadu.
وانا تيجا فنجتة فلا ريدي وانا كما كمان جبات وكذا مو هذا ما تكلم ما تقبل بيا كانتي واللي يقول من دندم بيا سيد جيبه هذا المرادو مرجع تكنكم إسيلنا ندورو مرجع تكنكم سيرا بيجا هذا كل دبي في فتوى ماله ilmoona matoko dakika takka bolra doogu ninju fedoobiitin hojii deemte fedoobiitin ilmoo arguu dhiiste malee ani ilmoo deeran gini ani kamitti illee haadha deetten ilmoo deeran hin jedhan jiran sanummoo amma hunda naasas muusi jedhe ilmoon sun akkamiin na bira dhufte waan jedhu du'aa gamna dubbiin bal'ata deemti kanaaf akkamitti madnu hundaafuu waan jechuu barbaadu أما اللي قالت هو في واجب تبيان نقوت اللي قالت ربي لما قالوا بسم الله هذا سلوا دندسي هذا يودن دندس ربي كي يودن جامدا يأتي دندني وان أنهي كم من أكون كاين يعني ما قالن بلد إلا ريدي أصلا يلا دوفني أني لما نسمع كذا ريدي أكمل جدي متأيو ورودي وموجودي دبت. نعم أنا Arab itu kabar baru. Jiru atau Dubai jiraca itu kan? Ansi filter jiraca kita jiru Dubai jiraca. Dubai enggak ada itu ansi filter Dubai itu. Kecil. Albin kita pakai di gendeti ke. Kanapu, wah anak lelaki pakai di gendeti ke ya. Anak ilah zaman anak dapat naga pun berkaruan. Ada tu konak ini pun deh. Garu akka anta ina ta yesu amma farawa da ya tsira ne wannan ofid ne farawa ne ani yesu ga da baki da gashi rakko fi mattu nim to ruma da bata mana ne da ta ne dai ta hadu ne le go da ya ta 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 le da bata da ni shi da ni shi da ti bara da batin to ko dutte sistematu ma ne gaida hasni biya da kudu male atara su ne batin ko ga mu tan tibar pada dutte sistem gara lawan Walfir yang berapa? Yang berapa? Siapa? Haa, ada nanti ACC nama kita negara kecil. Kuli mereka mana? Dulu nama hak ada betul ada kemudian kita nama kita mau mana negara kita. Pergi ni. Baik boleh. Asal. Saat wali betul tadi. Saya dah kota sana berapa? Yo jemaah ini tuh kita coba karena bermama ini khususnya kusuti sanun fa yang ada ke firu ku dubatu megatiya motuma ini khagari jara khagari eka bakana tidak jam tante itu fa mufraal kota senana anti mata naga bakar hunda ga fatte dirabaka jawab mati azire tinsen mali hanga fe gara nyatu ani hakku azira matu takasi ko matu akana boleh sedikit Wan makana mau beri kerja dengan orang tu dia tidak anak coba atum mana itu video wan gawin uni komedi ya gitu ati juga ini pun aka komedi ada falta ada berapa di bakana luga bakana termasuk sudah kota sana berapa? Warga adalah lagi pada atas Boris Garalaho regitan anam itu kursuar teman gafi gafada namni sunimo istife sunan awam bersantara kumadubati media kana tertuju yani bagi adilele kana teman nakan temiti ani karena aku ada nama kejual ini, wallahi kebetulan kamu, aku cerita nasrani dan dia kata sih jadi betul sih jadi oke, anak uang itu berawan menyatu, endo hagana uang itu kusika bagi sejarah itu humale, hanga arab itu arab oke semua lagi, aku mau kerja sini kabar singkat bah, sejarah dah, akan jalan sisi mana humale, silawan sare marathon hunda berubah beda, sudah nama umat Agar ada ni kasukan antara kita bang. Karena aku nak kita coba baru ya. Aku tiga. Alam masbar Arab kita nak kita usung tadi. Hak tiga tu jaga sehingga dia mana?
وإن أردت لتكيسون نمني بيتا لقانا دورا وانتي أتا وانتي سيستم أتا وانتي أنا كيف زيرو متاعي Firaa'u ilaahi itti dhagaame sodaatan biyya keessa gammachuu qabu. Anillee uummata cittoo isaanii waan ta'eef sadan dhageeffadhu garuu reediyoodhaaf si kabajaa si jaalladha sagalee deebi'aa jira. Osoo nama keenya keessa nama wajjeettee inni gumaa taatee duuteera naa wayyan duuteera si jaalladhu والله الذي لغة أسلم بالجلال والإسلام والله أسلم بطال سجارة هدو قدر سكبا أنا سيجرا تنتو أنا مو نمزج أمورنا نمتو أنا سيجرا تجيجرو إندن داو أتم مغرلا فون دبي أبدا تيجي تقاتر بين قالوا سيجرا كم يعني سيجرا جد جدين ما كرم من الله من الله أما سورة ديبكاني الظلم تن وري هم توتي جهازتن وصور دبي نبنة رديه تي رب برات سندبر خبرير هذا إيسان مرغكيسان دندتن كي نمازا ددبن إيسا كان من سنجرا السلام عليكم